Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoowwan ispoortii isaatii kana yeroo isin biraan geenyu irra geenyeetti jira. Odeeffannoowwan biyya keessaatiin eegallee kan odeeffannoo biyya alaatiin illee odeeffannoo jijjiiraa taphattootaatiin wal qabatan bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti Ali Ahmediin wal qabatee kan isin biraan geenyu qabna. Ali Ahmed dhalataan Canada maatii Itoophiyaa irraa kan dhalate jechuudha. Akkasumas Norwich City fi kilaba Championship England keessatti kan taphatu Itoophiyaatti kan argamu. Taphataan kun waancaa addunyaatiin booda Kanadaan waancaa addunyaa qopheessitee biyyoota qopheessan keessaa tokkodha. Biyya Afrikaa taphatee booda Itoophiyaa daawwachaatti jira. Asittis argamuudhaan piroojeektoota naannoo Shaggar keessatti argaman daawwateetii kan inni jiru. Ali Ahmed cimanii hojjannaan liigota gurguddoo keessa taphachuun ni danda'ama jedheetii kan inni jiru. Waancaa addunyaatiin booda biyya Abbaasaa daawwachaa kan jiru Aliin magaalaa Shaggaritti piroojeektoota ispoortii fi kanneen biroo daawwateetii jira. Dasaaliin sirnaa waan qopheessee qaba. San dhaggeeffannee walitti deemna. Hedduu gammachuun dhaggeeffamtee gammachuu hammam qabne takka waan takka ugaa bakka takka rabbi wajjisi ilmi kee bakka takka sii ga'ee ana qofaa miti addunyaan itti gammaddee namni keenya illee itti gammadanii bakka kanuu gahee waan jechuu isaatiif hedduu gammachuun qaba. Akka bareedatti simannaa godhanii fi hedduu irraa gammadeetiin jira haalli isaan itti nu godhanii bareedaa dhagaa hedduu galatooma hedduu. Muuxannoon Alii irraa argannu Ali Ahmed taphattoonni ciccimoon biyya keenya biroos muuxannoo kanarraa argachuudhaan cimanii hojjetan liigota gurguddoo Awurooppaa keessatti taphachuu akka danda'aniifis biyyaafis gumaacha guddaa taasisuu akka danda'an kanarraa barannudha. Egaa kanumaan xumuree gara odeeffannoo biyya keessatti yaada barruutiin machaal wal qabatee machaal taphattoota hedduu mallatteessisaa ta'e kan inni jiru. Akkasumas taphattoota kilabicha keessa jiran waliin waliigaltee isaa dheerisaas kan inni jiru. Yaadid Kaasayee, Ramadaan Yuusuf akkasumas immoo Antana Tafarraa wajjin waliigaltee qabu. Egaa dheerisaatii kan inni jiru taphata kilabicha jechuudha. Amaanu'eel Tafarraa jechuu keetti Amaanu'eel Tafarraa, Ramadaan Yuusufii fi Yaadid Kaasayee mallatteessuudhaaf kana dura waliigaleetii kan inni ture kilabicha jechuudha. Amma kan immoo የዓለም ብርሃን ይግዛው ደብለቴ አማኑኤል ተፈራፊ akkasumas Abdul Karim Warqu wajjin waliigaltee kilabicha waliin qaban dheeresaniitii kan isaan jiran keessattuu Amaanu'eel Yohaannis waggaa lamaaf tursiisuudhaaf kan inni waliigalee taphataan kun kanaan dura waggoota 10 buna Itoophiyaatiif taphateetii kan ture. Amma immoo gara kilabicha waliin turuudhaafis waliigaleetii kan inni jiru. Kanaan alatti Amaanu'eel Tafarraas mallatteesseetii jira waliigaltee haarawaa jechuudha. Taphataan ittisaa Alam Birhaan Yigzaawus waliigalticha kilabicha waliin kan inni dheeresses kan biraati jechuudha. Kanaan alatti immoo Barakat Dastaa kan taphataan Adaamaa keessatti yeroo garaagaraa taphachaa ture Daawit Maammoo fi akkasumas dursaa taphattootaati Daawit Maammoo akkasumas Yohaannis Mangistuus kilabicha waliin turuudhaaf waliigalaniitii kan isaan jiranii. Machaal egaa bara 2019 of cimsaa irratti kan inni argamu dorgommii bara itti aanutiin jechuudha. Taphattoota muuxannoo qaban tursiisuudhaan akkasumas immoo taphattoota haarawas bitachuudhaan haala of cimsaatti kan inni jiru. Kilabichi keessattuu Ubatoo Abaataa jalatti waggootaf leenjisaa muuxannoo qabanidha. Ubatoo Abaataan kilaboota garaagaraa leenjisuudhaan jechuudha. Beensaan kun ammoo Machaal leenjisuudhaan kilabichi morkataa cimaa taasisee barruuf akka dhiyaatuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiranii taphattoota haarawaa mallatteessuu akkasumas immoo taphattoota kilabicha waliin turanii fi kanneen muuxannoo qaban tursiisuu irratti hojjechaatii kan isaan jiranii. Kan alatti Amaanu'eel Tafarraa kan liigii Iraaq keessa taphachaa ture gara Itoophiyaatti deebi'uun Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa taphachuudhaaf akka teessimamaatii kan inni jiru. Taphataan kun liigii Iraaq keessatti kilabicha waliin waliigalteen qabu xumuramuu isaatiin gara Itoophiyaatti akka deebi'uudha kan himame. Qudus Goorgis waliin waggootaaf kan turedha. Taphataan kun Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti muuxannoo kan qabudha. Kanarratti immoo leenjisaa Ubatoo Abaataa waliin hariiroo gaarii qabaachuu isaatiin amma Machaalitti ni dabalamaa fi kan eegamu jechuudha. Kanaaf egaa Machaal taphataa kanas gara kilabichaatti dabaluudhaan taphattoota muuxannoo qabanii cimee dhiyaachuudhaaf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuudha kan dhagame jechuudha. Odeeffannoo kan sookar Itoophiyaadhaa kan odeeffannidha. Gara kanumaan bira dabree gara shaampiyoonaa kilaboota naannoo Itoophiyaatti yoo dabarru adoolessa 5 irraa kaasee hanga guyyaa 3tti Dirreedawaatti dorgommaatii kan inni jiru. Shaampiyoonaan kilaboota naannolee Itoophiyaa kilaboonni naannolee garaagaraa irraa kan isaan hirmaatanii kilaboonni naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa jechuudha.
dorgommii kanarratti kilaboonni kun morkii waliin taasisanii kilaboonni gara liigii tokkoffaatti kan itti ol guddatanidha. Naannoo Oromiyaa irraa illee kilaboonni 8 dorgommii kanarratti hirmaachaati kan isaan turanii kilaboonni Oromiyaa 8 hirmaatan keessaa 7 marsaa mo'anii darbuu marsaa kilaboota 32tiif gahaniiti kan isaan jiranii. Nageellee Booranaatiin alatti kanatti difama kilaba Booranaatiin alatti kilaboonni biroo marsataan darbaniiti kan isaan jiranii. Mattuu, Saambituu, Gimbii, Walisoo, Sirtii Diksiisii fi akkasumas Ajjeen kilaboota marsaa mo'anii darbuu 32tiif gahanidha jechuudha. Booranaan alatti kilaboonni hafan gara marsaa ta'utti darbaniiti kan isaan jiran. Kanaanis egaa kilaboonni hedduun isaanii naannoo Oromiyaa irraa gara liigii tokkoffaa Itoophiyaatti ol guddachuu akka danda'anis kan agarsiistudha jechuun kan danda'amudha. Gara odeeffannoo biyya alaatii argannetti yoo jennu waancaa pirezidaantiin kaaffii wal qabate yaanni isaan kennan waancaa addunyaa darbe irratti biyyoonni Afrikaa hirmaatan ga'umsa gaarii agarsiisaniin booneera kan isaan jedhani. Afrikaan waancaa addunyaa mo'achuu akka dandeettus kan isaan dubbatan pirezidaantiin kaaf Dr. Patrice Motsepe jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 32 biyyoota addunyaa 48 waancaa addunyaa irratti hirmaatan keessaa Afrikaa irraa biyyoonni 10 hirmaataniiti kan isaan turanii. Biyyoota Afrikaa 10 dorgommicha irratti hirmaatan keessaa 9 marsaa 32f gahuun kan yaadatamudha. Sanirraa immoo Ijiptii fi Morokoon marsaa 16f gahaniitti jiru. Morokoon immoo biyya nusa xumuraatiif yeroo lammaffaaf geettee ta'uudhaan seenaa Afrikaa cimseetti kan isheen jirtu. Morokoon 2022tti waancaa addunyaatiin nusa xumuraatiif gahuudhaan seenaa Afrikaa jijjiirtee turte. Bara 2026 seenaa sanarra deebi'uudhaan hojjetteeti kan isheen jirtu marsaa nusa xumuraatiif gahuudhaan jechuudha. Yeroo lamaaf biyya geetteedha. Dr. Patrice Motsepeen ga'umsa biyyoota Afrikaatiin gammaduu kan isaan dubbatanii fuulduraaf garuu biyyoonni Afrikaa kun ga'umsa kana itti fufunaan Afrikaan waancaa addunyaa fudhachuu akka dandeettu kan mul'isudha jechuudhaan kan isaan dubbatanii. 2030tti kana caalaanii milkoofna kan isaan jedhani. Kaaf hojiilee kubbaa miilaa Afrikaa cimsuudhaaf hojiilee hojjetu caalatti invest gochuudhaan akka deeggarus kan isaan ibsanii leenjistoota leenjisuu irratti akkasumas sadarkaa gadiirraa kaasee manneen barnootaa irratti hojjechuudhaan shaampiyoonaa manneen barnootaa cimsuu irratti akka hojjetu kan isaan ibsanii. Kanarratti immoo baajata barbaachisu ramaduudhaan kubbaa miilaa Afrikaa cimsuudhaaf akka hojjetan pirezidaantiin kaaf kan isaan dubbatanii. Patrice Motsepe jechuudha. Patrice Motsepe egaa Afrikaan fuulduraaf waancaa addunyaa mo'achuu akka dandeettus dubbataniiti jiru. Deeggarsa Infaantiinoof qabanis komii isaan irratti dhiyaateen booda wal qabate akka deeggaranis deeggarsa Infaantiinoof pirezidaantii kaaf Infaantiinoof qabaachuus yaada isaaniitiin eeraniiti kan isaan jiran. Kanarratti immoo kubbaa miilaa Afrikaa caalatti guddisuudhaaf kaaf baay'ata isaas ramaduudhaan akka deeggarsa guddaa taasisuudha kan isaan dubbatanii. Afrikaan shaampiyoonii addunyaa ni taati abdii jedhu akka qabaatanis kan isaan himan. Kanarratti waancaa dubartoota Afrikaatiif badhaasni maallaqaa dabalameetii kan isaan inni jiru jechuudha. Badhaasni maallaqaa isaan gaafa dhibbeentaa 67tti dabaluudha kan himame jechuudha. Biyyoota waancaa Afrikaa dubartootaatiin kanaan dura badhaasni doolaara miliyoona 3.4 kan kennamaa ture gara doolaara miliyoona 5.8tti ol guddachuunis himameeti kan inni jiru jechuudha. Kanaanis egaa biyyoonni Afrikaa waancaa dubartoota injifatanis badhaasa maallaqaa guddaa akka isa eeggatus egaa gamanumaa himameeti kan inni jiru. Kun immoo kaaf waancaa kubbaa miilaa Afrikaa caalatti cimsuudhaaf karoora qabatee milkeessuudhaaf gama baajataatiin cimsuudha irratti akka hojjetu kan himamaati kan inni jiru jechuudha. Egaa pirezidaantiin kaafee kun akkuma jedhan kubbaa miilaa Afrikaa guddina irra jiraachuu kan mul'isu waancaa addunyaa darbe irratti biyyoonni Afrikaa gumsa gaarii mul'isuu isaaniiti. Akkuma isaan jedhan Afrikaan waancaa addunyaa ni mo'atti immoo kan jedhu kan eegamudha. Garuu 2030 irratti waggaa 4 booda waancaa addunyaa dorgomfuutti Afrikaan kana caalaa cimtee akka dhuftu abdiileen jiran kan isaan mul'isanidha. Waancaa Afrikaa 2032 irratti biyyoonni ollaa Afrikaa dhiyaa waliin qopheessuudhaaf gaaffii dhiyeessaa jiraachuunis himameeti
jira akka biyyoonni sadii Maalii, Naayijeeriyaa fi Burkina Fasoon waancaa Afrikaa 2032 waliin ta'uudhaan qopheessuu akka barbaadanis himameeti kan jiru jechuudha. Waancaan Afrikaa 2027 biyyoonni baha Afrikaa Yugaandaa, Tanzaaniyaa fi Keeniyaan waliin ta'uudhaan akka qopheessan himamaa turuun isaanii yaatama. Amma federeeshiniin kubbaa miilaa Maalii dabalatee kan Nijeerii fi Burkina Faso Maalii, Nijeerii fi Burkina Faso Naayijeeriyaa kan duratti dhiifama. Maalii, Nijeerii fi Burkina Fasoon waliin ta'uudhaan qopheessuu akka fedhanidha kan himamaatii jiru jechuudha. Kanaaf kaaf biyyoota ollaa kanneeniif gahee kana ni kennaaf moo kan jedhus egaa kan eegamudha jechuudha. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatanitti yaada baruuti. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabataniin Morgan Rogers jijjiirraa Riikardii Biriteen xumureetii kan inni jiru. Morgan Rogers paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 17 gara Cheelsiitti jijjiirraa taasee xumureetii jira. Waliigaltee waggaa 7 Cheelsii waliin mallatteessuunis himameetii kan inni jiru. Akkasumas immoo Alejandro Garnaachoon ergisaan gara Cheelsii akka imalus himameetii kan inni jiru jechuudha. Hanga xumura bara dorgommii 2026-27tti Alejandro Garnaachoon gara Aston Villa akka jijjiiramuudha. Taphataan ganna 22 Garnaachoon qorannoo fayyaa xumuruudhaan egaa taphataa Aston Villa ta'uun isaas himameetii kan inni jiru. Morgan Rogers egaa Arsenaaliin barbaadamaa taphataa turedha. Keessattuu Arsenaal gatiin Aston Villaan gaafatee kafaluu dadhabuu isaatiin wal qabatee Chelsea immoo hanga paawundii miliyoona 117 kafaluudhaaf walii galuu isaatiin Rogers gara Stamford Bridge maleetii jira. Taphataan ganna 23 Rogers egaa taphataa gatiin guddaan itti bahee taphataa Biriteen gatiin guddaan itti bahedha. Kanaan dura Elliot Anderson gannuma kana paawundii miliyoona 116 Manchester Cityin kan bitate Riikardii Biriteen ture. Amma immoo Morgan Rogers Riikardii san fooyyesseetii jira. Morgan Rogers waancaa addunyaa darbiinis Englandiif gahumsa gaarii mul'isaa turuun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas egaa taphataan kun gara Chelsea erga jijjiiramee booda waliigaltee isaa erga xumuree booda baay'ee gammaduu isaatii kan inni dubbate. Chelsea naaf kilaba guddaa lanitti ijoollummaa koorraa kaasee kilaba dinqisiifadhuudha yaada jedhudha kan inni kenne. Egaa Jaavi Alonsoonis waliin marachuu isaatti kan inni ibse jechuudha. Jaavi Alonsoon leenjisaa akkam akka ta'anii tooftaa taphaa hordofuu akkam akka ta'e akkasumas immoo haala isaanii hunda barachuun barbaadadha kan inni jedhe. Kanaaf leenjisachi dhiyaachuudhaan adeemsa isaanii tooftaa tapha isaanii irraa barachuu akka barbaadus dubbateeti jira Morgan Rogers jechuudha. Jaavi Alonsoonis waliin mari'achuus kan inni hime. Kanaan alatti immoo egaa taphataan kun gara Chelsea jijjiiramu isaatiin Chelsea dorgommii Awurooppaa irratti bara dhufu hin hirmaatu. Kanaaf dorgommii Awurooppaa irratti carraan hirmaachuu isaa jiraachuu dhabuu baatus garuu gara Stamford Bridge maleetii kan jiru. Waggoota 7 egaa kilabicha waliin turuudhaaf walii galuunis himameetii kan inni jiru. Akkasumas immoo Alejandro Garnaachoon ergisaan gara Aston Villa kan akka imaluudha taphataan kun jechuudha. Kanaaf Villa Park keessatti kan inni turu jechuudha. Liverpool wal qabatee Andooni Iroolaan Maakalistarii fi goleegaa Alisson tursiisuu akka barbaadan dubbataniiti kan isaan jiran. Lammiin Arjentiinaa Maakalistar waliigaltee waggaa 5 kan dura kilabicha waliin mallatteessu keessa waggaa 2tu saafa. Taphataan ganna 27 kun bara 2023 kilabichatti dabalamee ganna kanas gadhiisuu mala jedhama taphattoota ture keessaa. Andooni Iroolaan garuu qophii gannaatiif USA Ameerikaatti kan isaan argamanii Chicaagootti ibsa kennaniin Alexis taphataa cimaadha. Waancaa addunyaatiin gahumsa gaarii mul'isee kilaboonni biroo yoo barbaadanis wantuma eegamudha. Garuu anis isa tursiisuun fedha yaada jedhu kennaniiti kan isaan jiran. Walii eegan Alissonis gahumsa gaarii kilabichaaf mul'isaa turuu fi kilabicha waliin kilabicha keessatti hedduu kan barbaachisudha. Taphataa hedduu nu barbaachisu yaada jedhudha kan isaan kennan jechuudha. Kanarratti immoo taphattoota haarawaa fi taphattoota dargaggoota bitachuu akka fedhanis Andooni Iroolaan ibsaniitii jiru. Keessattuu ittisa irratti of cimsuu akka barbaadan leensaan kun kan isaan dubbatanii. Koonor Biraadliin midhamarraa fayyaa jiraachuun himameetii jira. Bara dorgommii 2026-27 kanatti garuu jalqaba irratti taphachuu baatus gara taphaatti akka deebi'uu danda'us himamaatii jira. Lammiin Scotland kun jechuudha. Isa mudatiin egaa tapharraa fagaachee turuun isaa kan yaadatamudha. Lammiin
Ayirlaand kun jechuudha egaa gara taphaatti akka dhiyeenyatti deebi'uudha kan himame. Bournemouth gaafii Chelsean torba taphataa sarara jidduu Alexis Scott paawundii miliyoona 64 fudhachuudhaaf dhiyeesse kuffisuunis dhagameetii kan inni jiru. Arsenal, Manchester United, Tottenham, Manchester City kilaboota Scott barbaadan keessaa taphataan gana 22 kun bara 2023 Bristol City irraa gara Bournemouth kan inni jijjiirame waliigaltee waggaa lamaatti saafamna kilabicha waliin jechuudha. Garuu Chelsea taphataa kana fudhachuudhaaf paawundii miliyoona 64 dhiyeessus Bournemouth garuu ammas jijjiiraa kana gaafii kan fudhadhu jedheetii kan jiru. Taphataan kun Bournemouthif taphoota 98 taphatee goolii 6 kan galcheedha. Kanaaf fuulduraafuu Chelsean gatiisaa jijjiirraa ol guddisuudhaan taphataa kanneen fudhatamuu kan jedhus kan eegamuudha. Kanalratti Ipswich Town taphataa ittisaa lammii Kaameruun lammii Morocco jechuuti isa Deepoo Fulham irraa gatiin ibsamne mallatteesseetii jira. Taphataan gana 29 kun waancaa addunyaatiin Morocoof taphoota 5 taphachuun nusa xumuraatiif biyyattiin akka geettu gargaareetii kan jiru. Amma Ipswich Town waliin waliigalteen hanga bara 2030 kan inni mallatteesse. Fulhamiif taphoota 96 dorgommii hundaan taphateetii jira. Garuu bara darbee tapha 8 qofa jalqabarraa eegalee kan inni taphate bara 2028 Toulouse irraa gara West Ham san booda immoo bara 2022tti gara Fulhamitti kan inni jijjiirame jechuudha. Fulham fi West Ham keessatti taphoota 173 taphateera. Kilaba Championship irraa ol guddateef egaa Ipswich Towniif Issa Diop egaa taphataa muuxannoo guddaa qabudha. Taphoota 173 England keessatti taphachuu isaatiin wal qabatee jechuudha. Taphataan kunis garas imaluu isaatiin hedduu akka gammadeedha kan inni dubbate jechuudha. Kanarratti William Saliba wal qabate William Saliba yeroo dheeraaf tapharraa akka fagaatu Arsenal beeksisuu isaati miidiyaaleen qabatanii kan isaan ba'aa jiranii. Taphataan kun waancaa addunyaa irratti miidhamni isa mudachuun yaadatama. Tapha Firaansiif waancaa addunyaa irratti yeroo taphachaa turetti jechuudha. Amma immoo miidhama isa mudate kanaan William Saliba yeroo dheeraadhaaf tapharraa fagaachuu akka danda'u egaa miidiyaaleen England hedduun isaanii gabaasaati kan isaan jiranii. Miidhamni duudaa isa mudachuun ni yaadatama. Waancaa addunyaa irratti tapha France walakkaa xumuraatiin Spain mo'atamte irratti jechuudha. Amma qorannoon fayyaa Arsenal erga taasisee fi booda miidhamni dugda isaa irratti akka mudateedha kan himame jechuudha. Egaa Arsenaliif bara darbee taphoota 50 dorgommiilee garaagaraatiin taphateeti kan inni ture William Saliba jechuudha. William Saliba taphataan gana 22 kun Arsenal waggaa 22 booda waancaa Premier League England akka fudhatuuf taphattoota gahee isaanii ba'an keessaa isa tokkodha. Champions League innis tapha xumuraatiif akka ga'uuf Arsenal gargaareetii kan jiru. Egaa taphataan kun yeroo dheeraaf tapharraa ni fagaata jedhamuun isaa kun taphataan ganna 25 kun yeroo dheeraaf tapharraa ni fagaata jedhamuun Arsenal akka miidhuu danda'us dubbatamaa ta'e kan jiru. Keessattuu Arsenal hagayya 16 2026tti Manchester City waliin waancaa Community Shield ni taphata. San booda guyyaa 5 booda waancaa Premier League England kan jalqabu ta'a. Arsenal yeroo kam guddate Coventry City waliin Premier League England kan inni eegalu jechuudha. Kanaaf William Saliba yeroo dheeraaf dhabuun Arsenal miidhuu akka danda'us himamaati jira. Casemiroon gara Major League Soccer malee Inter Miamiitti dabalameetii kan jiru. Casemiroon Manchester United waliin waliigalteen isaa xumuramu wal qabatee ganna darbee Manchester United gadhiisuun isaanii yaadatamaa. Amma gara Major League Soccer maleetii kan jiru. Inter Miamiif mallatteessuu isaati kan dhagame jechuudha. Taphataan ganna 34 kun egaa taphataan sirra jidduu kun waancaa addunyaa darbeenis Biraaziliif marsaa 16 Biraazil akka geettu gumaachisaa taasiseetii kan jira. Biyya isaa Biraaziliif taphachuudhaan jechuudha. Egaa kanan dura Real Madrid waliin Champions League 5 taphataa fudhateedha. 2022tti Manchester United itti erga osoo hin dabalaminiin dura jechuudha. Egaa Manchester Unitedifis taphoota 160 taphoota 160 taphatee goolii 26 taphataa galcheedha. 14 immoo mijeesseetii ture Casemiroon jechuudha. Waancaa addunyaatiinis marsaa 16tiin Biraaziliif hiriiree taphateetii jira. Taphataan ganna 24 jechuudha. Amma immoo waliigaltee hanga xumura dorgommii bara 2027 Major League Socceriitiin hanga xumura bara dorgommii sana kilabicha
waliin Inter Miami waliin mallatteesseeti jira. Carraa hanga bara 2029tti dheerachuu danda'u waliin jechuudha. Kanaaf taphataa Manchester United duraanii Casemiroon gara Inter Miami kan jijjiirame odeeffannoowwan jiran keessaa taphataan sarara jidduu kun egaa garas imaleetii jira waggoota itti aananiin Major League Soccer keessatti kan arginu ta'a jechuudha. Manchester United Casemiroon egaa waliigaltee waliin qabu erga xumuree booda kilabicha kan gadhiise sarara jidduu isaa cimsachuudhaaf immoo taphattoota garaagaraa bitachaa turuun isaa kan yaadatamudha. Andri Santos paundi miliyoona 50 jira. Akkasumas Yuri Talisman Aston Villa irraa paundi miliyoona 35 kan inni bitate egaa taphattoota sarara jidduu Manchester United of cimsuudhaaf bitate keessaa kanarratti immoo Robert Lewandowski Major League Soccer keessatti tapha jalqabaa isaa taphateeti jira. Inter Miamiin tapha jalqabaa kaleessa Lionel Messi malee taphateen Fire kilaba jedhamu injifateeti kan inni jiru. Egaa tapha sanarratti Robert Lewandowski tapha jalqabaa isaa kilabichaaf taphateeti jira. Luis Suarez goolii 2 kan inni galches odeeffannoo bahanidha. Taphataan duraanii Belgium Mark van Bommel leensaa Belgium ta'uudhaaf walii galaniiti kan isaan jirani. Egaa iddoo Rudi Garcia bu'uudhaan Belgium hanga waancaa Awurooppaa 2028 leensuudhaaf kan walii galanidha. Federeeshinii kubbaa miilaa Belgium Van Bommel waliin waliigaltee gahuudhaan ga'eessa ganna 49 kun guyyoota dhufan keessatti waliigaltee mallatteessuudhaan leensaa Belgium ta'uudhaan ni muudamu jedhameeti kan eegamu. Van Bommel bara 2013 taphachuusaa kan dhabe sanaan booda kilaboota akka PSV Eindhoven, Wolfsburg fi Antwerp leensaati kan isaan turani. Bara 2010 waancaa addunyaatiif xumuraaf ga'uudhaan biisaa waancaa addunyaa xumuraatiif akka geettu kan gargaaredha. Amma immoo iddoo Rudi Garcia bu'uudhaan Belgium leensuudhaaf walii galaniiti jiru. Belgium waancaa addunyaa 2026tiin nusa xumuraatiin geette Spain mo'atamtee dorgommicha ala ta'uun ishee kan yaadatamudha. Amma immoo leensaan kun Belgium caalatti cimsummoo kan jedhu kan eegamudha. Pep Guardiolaan galisaa gara biyyaalessa Itaalii waliin maqaan isaanii kaa'atii jiru. Egaa dhimma mindaarrattiin ala dhimmoota birarratti mari'achuudha kan himame jechuudha. Waliigaltee irra ga'uun himameeti jira. Egaa leensaan waggoota 10 Manchester City keessatti milkaa'an Pep Guardiolaan hojii leensummaa gara biyyaalessa Itaalii ni fudhatamoo kan jedhu shakkii ta'us federeeshiniin kubbaa miilaa Itaalii garuu leensicha waliin mari'achuudha miidiyaaleen kan gabaasaati kan isaan jiran. Egaa waggoota hedduuf Manchester City keessatti kan milkaan waancaa Premier League Champions League tokko akkasumas immoo FA dabalatee Carabao kan fudhatan Pep Guardiolaan dhiyeenyatti garuu hojiitti deebi'uu kan jiru kan eegamudha. Gabaabumatti odeeffannoo ispoortii ammaaf qabadhe kanneen fakkaatu qophiidhaan afaanitti fufuuf firmaata gaarii.